Waggoota kumaatamaaf ilmi namaa samii ol ilaaluun ajaa'ibsiifachaa ture. Ifa nama ajaa'ibsiisu waan boca garaagaraa qabuu fi wantoota kana jedhamanii hin ibsamne hedduu daawwachaa turani. Bara si'anaa immoo kanneen UFO yookaan Unidentified Flying Objects wantoota hin beekamnee fi balali'an arguu fi dhaga'uu erga jalqabnee bubbulleerra. Sagantaa kana namaan himanii keenya har'aan wantoota hubannoowwan keenya seenaa, saayinsii fi icciitiiwwan mootummaa hanga har'aa qabnu faallessan ilaalla. Raajiiwwan bara durii. Zamana xiyyaarrii fi saatalaayitiin hin turretti qaroominni ummatoota durii wantoota hin beekamnee fi balali'an yookaan UFO yookaan UAP yookaan Unidentified Aerial Phenomenon yookaan ta'iiwwan hin beekamiin samii keessaa arguu isaanii katabaniiru. Barreeffamni bara giddugaleessaa meeshaa boca geengoo qabuu fi calaqqisu samii keessatti dirree waraanaatti argamuu mirkaneessaniiru. Kitaabni warra Hindii durii Viimaanas waaqa isaanii fardaan bararuu dubbatu. Hayyoonni seenaa wantoota akkasii irratti walfalmii qabaatanis wanni beekamu tokko garuu ilmi namaa wantoota hin beekamne samii keessatti argaa ajaa'ibsiifachaa turuun akkuma qaroomina isaa yeroo dheeraa lakkoofsisuu isaati. Bara si'anaa ta'iin UFO bara si'anaa kan eegale ragaa balaliisaan xiyyaaraa Kenneth Arnold 1947 kenneerraayi. Innis wantoota geengoo fakkaatanii fi bishaan irra utaalan jechuun ture kan ibse. Erratically like a saucer would if you skipped it across the water. And of course then all of a sudden the term flying disc and this type of thing or crescent shaped or whatnot was completely dropped and everybody started seeing flying saucers. Sabaayimaaleenis yaada isaa kanarraa ka'uun a flying saucer yookaan wantoota geengoo balali'an jechuun ibsuu eegalani. Sanumaanis biyyoota kaaba Ameerikaatti ijoo dubbii ta'uu eegale. Rooswell fi waraana qabbanaayaa. Kutaa bulchiinsa New Mexico biyya Ameerikaatti oduun xiyyaarri jaran beekamnee fi balali'aniiti jedhame tokko caccabee argamuun dambalii toora oduu guutee gabaafame. Mootummaa fi waraanni Ameerikaas caccabaa san deebisanii suphuuf gara buufata waraanaa akka geessan himamus mootummaan Ameerikaa garuu caccabaa xiyyaaraa osoo hin taane afuuffaa yookaan baaluuniidha jechuun dubbicha haale. Haa ta'u malee waggoota kurnoota booda wanni sun icciitiin piroojeektii qaama lola qabbanaawaa Moogul akka jedhamu mirkaneeffamus gadi fageenyi isaa akkuma buugametti hafe. Mudannoo humnoota waraanaa. Bara 1950 hanga 1960 waggoota 10 keessatti humni qilleensa Ameerikaa gabaasota 1,000 ol ta'anii fi piroojeektiiwwan akka Saayin, Giraajii fi Blue Book jedhamaniin waa'ee jiran beekamiin balali'anii qorachaa ture. Qorannoowwan kanaanis xiyyaara yookaan afuuffaa ta'uu fi saffisni isaanii akka balali'anii fi amaloonni isaanii teeknooloojii namni hin beekne ta'uu yoo himamu irra caalli isaanii immoo osoo
hin beekamin hafani. TikTok UFO bara 2017 balaliisaan humna galaana Ameerikaa suur-sagalee TikTok UFO jedhamu addunyaaf ifa godhe. Suur-sagalichis yeroo wanni akka xiyyaaraa haala hin baramneen balaliitu mul'ata. Innis kaameraa infraareed yookaan ija namaan hin mul'anneen kan kaafame ture. Yeroo jalqabaatiifis waraanni Ameerikaa wantichi dhugaa ta'uu ibsuun maalummaa isaa beekuun akka hin danda'amne amane. Tarkaanfiiwwan gama saayinsii. Saayintistoonni yeroo ammaa karaa uumamaa fi teeknooloojiin kanneen akka atmosfeerik pilaazmaa, xiyyaara-nammalee, miitiyoorotaa, saatalaayitotaa fi pilaaneetiiwwan qorachuutti argamu. Hayyoonni xiinsammuutis dogoggora ilaalchaa, hanqina akkaataa sammuun ilma namaa wantoota boca shakkisiisoo yookaan hin baramnetti hiikuu irratti xiyyeeffannoo kennuun qorachuutti argamu. Haa ta'u malee xiinxallii fi ibsi isaan kennan beekumsa yookaan hubannoo baramaa duraanii faallessanii mul'atu. Ibsa mootummaa fi falmiiwwan si'anaa. Bara dhiyoo kana keessa mootummaan Ameerikaa waajjiraa fi sagantaalee ta'iiwwan kana qoratan akka UAP Task Force fi waajjiraalee All Domain Anomaly Resolution jedhamu hundeessee qorachuutti argama. Haa ta'u malee hanga har'aatti gabaasni isaanii wantoonni ibsuun hin danda'amnee fi balali'an jechuu qofa yoo ibsu, wanni qulqullaa'ee beekame biroon hin argamne. Guduunfaa. Wantoonni hin beekamnee fi balali'an kunneen maaluma laata? Tarii xiyyaara-nammalee jinnoota qaroomaniitii? Moo wantootuma uumamaa hin beekamne? Moo waan addaa beekumsa saayinsii jabanaa ol ta'e? Raajiin gadi fagaachaatuma deema. Kabajamtoota maatii keenya himee kanneen ta'iiwwan dhugaa barootaaf mul'atanii ammoo deebii quubsaa dhabanii akkasumas namarraa dubbatu dhabanii yookaan dhorkamanii yookaan moggifamanidha. Yaalii himiin odeeffannoowwan dhorkaman yookaan dhokfaman daawwattoota keenyaan ga'uuf gootu bal'inaan itti fufna. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Hanga sagantaa biraan wal agarruu nagaa Waaqaa keessa nuu bulaa. Dirqama guddaa qabna garuudhaaf Itoophiyaa.